Ashamar kafune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaarraa qabannee isiniif dhiyaannee qabna. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an Tolchaa Hussein Maddaati. Oduu kenna guyyaa har'aa keessatti injifannoon yookaan milkiin xiqqoo hin qabdu. Injifannoo xiqqoo karaa mana hidhaa Qallitti fi mana murtii irraa dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawar Muhammadin faan wal qabatee gama keessan dhiyeessina. Itti dabalee immoo oduuwwan jajjaboo biyya alaa Pirezidaantiin duraanii Firaans Saarkooziin hidhaa waggaa 3 adabamuu isaanii, Doonaald Tiraamp yaada paartii siyaasaa haaraa hundeessuu jedhu dhiisuu isaanii fi kaadhimaan Jamaal Kaashoogii ilmi mootii Saa'ud Arabiyaa Akka adabamu gaafatteetii jirti. Odeeffannoowwan kanneen gama keessan dhiyeessa. Hanga dhuma qophii kennaatti nu faana turtan guutummaa odeeffannoo kana nadha kan baatan ta'a. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbuu fi oduuleen kennaa yeroo gara yerootti isiniif qopheessinu bifa salphaa ta'een akka isin bira gahuuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe godhin YouTube channel kennaa subscribe godhadha jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaarraa akka badee dhufeetti isin ceesisa. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha ijibbaata oolmaa guyyaa kaleessaa ooleen hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qallitti jiran hospitala dhuunfaa fi hakimaa dhuunfaa ofii fedhanitti geeffamuudhaan akka yaalaman ajaje. Akkuma beekamu torban tokko dura manni yaalaa yoo barbaade mana hidhaa deemee achitti isaan haa yaalu malee isaan gara mana yaalaa dhuunfaa akka hin geeffamne murtii dabarsuun isaanii ni yaadatama. Hidhamtoonni kun lagannaa nyaataa eegaluun isaanii halkan 35ffaa kan qabate yoo ta'u hanga har'aatti bulchiinsi mana hidhaa Qallitti fi abbaan alangaa federaalaa waliin ta'uun yaala fayyaa isaanii dhorkan jechuun gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. Manni murtii olaanaan federaala dhaddachaa yakka lidataa hidhamtoonni kun bakka ofii fedhanitti akka yaalamaniif yeroo adda addaa murtii dabarsuus murtii isaan kan hin kabajamne tureera. Oliyyannaa abbaa alangaa federaalaa ajaja mana murtii olaanaa mormuudhaan fudhatee sababeeffachuun manni murtii waliigalaa federaalaa guyyaa muraasa dura murtii rakkisaa kan hojiitti hiikuun ulfaatuu dabarsuunsaa ni yaadatama. Ajaja mana murtii waliigalaa federaalaa kan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qallitti jiran gara hospitaalaa deemanii osoo hin taane hospitaala Laandmaarkeetti gara mana hidhaa deemuun isaan haa yaalu jedhu dabarsuun mana murtichaa faana dhahuun gareen abukaataa ol iyyannoo mana murtii dhaddacha ijibbaata federaalaatti fudhachuu isaaniitiin dhaddachi ijibbaata har'a galgala kana ajaja hidhamtootni kun bakka fedhanitti geeffamuun yaalamuuf yaala hatattamaa argachuu qabu jedhu dabarseetii jira. Oolmaa dhaddacha kana ilaalchisuun gurmuun abukaatotaa keessaa kan dubbifaman obbo Tuulii Baay'isaa mana murtii federaalaa dhaddacha ijibbaata galateeffachuun murtichi murtii sirrii fi fayyummaa hidhamtoota siyaasaa kanaaf kan yeroo isaa eeggateedha jedhaniitii jiru. Egaan amma kana booda ajajni mana murtii kuni yookaan murteen mana murtii kuni yoo akka amala isaa hojiitti hiikamuu yookaan dhorkamuu baatu taate Jawarfaan kana booda hospitala dhuunfaa kan barbaadanitti geeffamanii yaalamuu danda'u. Garuu kun ka ta'uu danda'e yoo ajajni mana murtii yookaan murtii mana murtii kuni hojiirra kan oolu ta'edha. Adeemsaalee arma dura turaniin manni murtii yeroo murtee wayii murteessu manni hidhaa Qallitti raawwachiisaa akka hin jirres ni beekama. Kanumarraa ka'uudhaan itti gaafatamaan mana hidhaa Qallitti yeroo gara yerootti mana murtiitti poolisiidhaan dirqamaan waamamuudhaan abbaa alangaa maaliif abbaan alangaa fi abbaan murtii maaliif itti gaafatamaan mana hidhaa Qallitti kuni ajaja mana murtii hojiirraa oolchuu akka dide kan gaafatanii innis gama isaatiin deebii kennaa tureen ajaja olii dhufeen waan kana raawwachuu dadhabnee yaada jedhuun deebisaa turuun isaanii yaadatama. Murteen amma darbee kuni sirnaan hojiirra oolee Jawaar Baqqalaa Hamzaa Booranaa fi Dajaneen faan akkasuma hidhamtoonni isaan wajji jiran mana yaalaa barbaadanitti akka yaalaman abdii qabna. Gama kanaan waan jiru hunda faana buunee gama keessan kan dhiyeessinu ta'a. Ajajni mana murtii seeraan hojiirra oolamoo hin oolu wanta jedhus itti dhufnee kan ilaallu ta'a. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin Doonaald Tiraamp yaada paartii siyaasaa haaraa hundeessuu dhiisuu isaa hime. Doonaald Tiraamp sagalee Riippaabilikaanotaa waan addaan qooduuf karoora paartii haaraa jalqabuu hin qabu jedhan konfiraansii warra aadaa cimsan.
Floridaatti taa'ame irratti. Erga Joe Biden pirezidantii ta'anii dubbii yeroo jalqabaaf dubbatan irratti bara 2024 irra deebiin pirezidantummaaf akka dorgomuu danda'an akeekaniitii jiru. Trump imaammata Ameerikaa Joe Biden jalqaba Ameerikaa irraa gara dhumaarra Ameerikaatti jedhutti jijjiirame jechuun dubbataniiti jiru. Kanas Ameerikaan fadasituu Ameerikaan laast jechuudhaan kaasan. Trump dubbii kanaan kan taasisan qorannoo fonqolchaa aangoo isaan irratti taasifame irraa bilisa ta'uun isaanii erga ibsame torbaan booda. Konferensiin leellistoota sirna Conservative Political Action Conference Orlandootti taa'ame irratti argamuun isaa ammayyuu paartii Riippaabilikaanotaa keessatti dhiibbaa uumuus itti fufuu agarsiisa. Mirri konferensichaa gaafa kamisaa akkuma eegaluun deeggarsi Trump guddaa qabaachuu kan agarsiisu yoo ta'u namootni isaaf amanamaa kan akka Seneetar Texas Teddy Cruz fi ilma isaa Donald Jr irratti argamaniiti jiru. Pirezidaantiin duraanii kun miidiyaa hawaasaa akka Facebook fi Twitter irraa hokkora amajjii darbe Capital Hill'itti kennan irraa kan ka'e akka hin fayyadamne dhorkamaniiti jiru. Erga White House gadhiisanii riizoortii Mar-a-Lago Florida bakka kilabni golfii isaanii jiru keessa jiraachaati jiru. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin immoo kaadhimaan gaazexeessaa Saudi Arabiyaa kan ture Jamal Khashoggi ilmi mootii Saudi Arabiyaa akka adabamu gaafatte. Kaadhimaan gaazexeessaa Saudi Arabiyaa Jamal Khashoggi ilmi mootii Saudi Arabiyaa Muhammad bin Salman Khashoggiin akka ajjeefamu ajajuu isaatiif otoo hin turin adabamuu qaba jechuun gaafatte. Kuni haqa barbaannu fiduu qofaa miti gochi wal fakkaatan akkasiin akka deebi'ee hin raawwatamneef jetti. Kaadhimaan Jamal Khashoggi dubbii kana kan dubbatte gabaasni dhaabbati basaasaa Ameerikaa CIA'n ilmi mootii Saudi Arabiyaa Muhammad ibn Salman Khashoggiin akka ajjeefamu mirkaneessuu bahuu hordofuudhaan ture. Saudi Arabiyaan garuu gabaasicha fudhachuu didde. Ilmi mootii Saudi Muhammad ibn Salman ajjecha Khashoggi keessaa qooda qabaachuu haalaa ture. Khashoggiin qoonsilaa Saudi Arabiyaa Istaanbulitti argamutti bara 2018 ajjeefamee reeffi isaallee dhabamsiifamuu waggaa lama dura isiniif gabaasuun kennaa ni yaadatama. Gaazexeessaan umriin isaa ganna 59 ta'e Jamal Khashoggi yeroo tokko gorsaa mootummaa Saudi Arabiyaa kan ture yoo ta'u maatii warra mootii Saudiitti dhiyeenya guddaa qabu akka tures isin himuun kennaa ni yaadatama. Haa ta'u malee bara 2017 jalqaba Ameerikaatti baqatee ture. Khashoggiin barruu Washington Post irratti barreeffamoota imaammata ilma mootii Saudi Arabiyaa qeeqan barreessaa ture. Khashoggiin barreeffama isaa gaazexaa Washington Post irratti maxxanfame irratti hidhamuun mala jedhee sodaa qabaachuu ibsateeti ture. Odeeffannoo kennaa irraa maahitiin pirezidaantiin duraanii biyya Faransaay Sarkoziin hidhaan waggaa 3 adabame. Pirezidaantiin duraanii France Nicolas Sarkoziin yakka malaammaltummaatiin himatamuu erga turanii booda hidhaa waggaa 3 adabamu BBC'n gabaase. Manguddoon waggaa 66 Sarkoziin yakka walxaxaa paartiin isaanii ittiin himatamaa ture akka dhokatuuf jecha abbaa seeraa dhimmi ilaallatuuf aangoo kennuun himataman. Sarkoziin nama Gilbert Azibert jedhaman Monaakotti muudanii yakka isaanii yaabanii gadi qaban jedhamuun himatamaa turan. Gilbert Azibert fi abukaatoon duraanii Sarkozy Thierry Harkoz adabbima kana pirezidaantichaan wal fakkaatu argatan. Sarkozy'n adabbii itti murtaa'ee manuma isaaniitti xumuru jedhameeti jira. Abbaan seeraa biyyattii akka jedhanitti Sarkozy'n mana isaaniitti hidhamanii meeshaalee elektirooniksiitti hordofamu. Pirezidaantii duraanii kun ol iyyatu jedhamanii eegamu. Sarkozy'n akka yakka hojjechaa ture ni beeka. Gocha isaanii fi waahillan isaanii hawaasa biratti maqaan haqaa akka badu godheera jedhan abbaan seeraa. Yakki isaanii kun yakka aangoo harkaa qaban fayyadamuun waan fedhan raawwachuu fi hojii seeraa fi haqa sarbuu jedhamuun ramadameeti jira. Bara 2007 hanga bara 2012 pirezidaantii France ta'uun kan tajaajilan Nicolas Sarkozy'n bara 2012 filannoo irra deebiin filatamuuf wayita duula gaggeessaa turan mallaqa garmalee qisaasaniiru jedhamuun himatamanii jiru. Filannichaanis
osoo hin milkaa'in hafan himati yakka hedduun irratti banamus Saarkooziin garuu ammallee deeggartootaa fi uummattoota biyyattii hedduu biratti ni jaallatamu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenyaa guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee yeroo biraan ga'ola garuutti turtii gaarii isiniif haa taatu. Waliif Internaashinaal Kaargoo ilmaan Oromoo biyya Ijiptii fi guutuu addunyaa keessa jirtan hundi keessumaayyuu kanneen biyyoota Arabaa keessa jiraattan barbaree, daa'ima, dhadhaa, faaya aadaa fi meeshaalee gosa barbaadanii biyyarraa fidachuu fi gara biyyaa erguu yoo barbaaddan haalli mijataan jiraachuu aaga isin dhageessifna. Waliif Internaashinaal Kaargoon tajaajila amanamaa fi qulqullina qabuun gatii madaalawaa taheen meeshaa gosa barbaadanii guyyoota 3 hanga 7 keessatti biyya keessanitti hanga maatii keessanii deemee maatii keessan biraan isiniif dhaqqabsiisa. Maarree koottaa irraa fayyadama. Teessoon kenna biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo maadii daandii Ahmad Zakii shaaraa tuutaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 20 11 47 duwwaa 1 50 35 yookaan duwwaa 20 11 57 83 39 33 haloo jechuu dandeettu. Waliif Internaashinaal Kaargoo.